نقر والله والله بساقينيا الدنيا نرى نورك خيا قيسا غير كمونجر الدنيا بدنا فتي أنا بنجام فتي رنابو akka ajaa'iba tasbeekan akka ati wanni ta'us rakkoota sinan beeka amma fakkeenyaaf. واحد فكين Emiraan si fuudhee waan maanta gabbaatee akka feemasummaatti jechuu dhabuun kee wallaahi watirlaa kullee haaluma saniin miyyuma akkatti rakkoo sanii fi qaamni ishee akkas jirtu santu asirraa maanta akkatti taa'ee abalurraa maxxante awwa kulleen tun jabduudhaan jee wallaahi watirlaa beeka. والله لازم يبسا يو ركوبة جتا يو واهون تاتي أسوبة دبر إلى كيت يملي تكارا كنا خيز كوبتي مدين بيقول والله أنا سوتنا على بيق عليتنا كسقولو جرمالي ما سنكباتي تيمدي بيق نا أرسيتي سيقلتي ما رفو أسقوبة رفتي أما سيكتي رفتو داف مانا رادو بطنجة چولا لغا في الدين أمدرو بدلفتي سيدرو جنيت إرغنم نميلان كيسا فيق واني ميديا وولي غلق أبنو بيق وان فدي هتاتو Ee wallah. waan kee waan silaa dhuffachuu qabdu sumaa dhuffata waan gartee namni gabbaastu irraa dubbatu immoo itti aaruun qabdu kara fedhee namni fudhachuu danda'a sammuu adda addaa qabna naafti sammuu adda addaa qabna waan taateef ilaalcha adda addaa qabna waan taateef ajandaa nam fide irratti yaada feete kanatti komachuun dirqama kiyyaam si galtee si komachuun qabuun. Mee maal naa taattee boocha mee dhuftee boocha himmati maal namni maal naa haa godhotteeti. Waan takka ilmi namaa waan takka sin fayyadu amma fakkeenyaaf osoo namni miidiyaa irratti qiina hajamu taate wanumatti hajame sanin qaama qalbiin dubbiidhaan ibsadha malee iyyuu maaltu fide waan gargaarsa hun barbaade wantoota na gargaaru warri miidiyaa waan warri miidiyaa dhugaa si furuu danda'a wantoota warri miidiyaa na furu hoo taate afaaniin ibsadhee furmaata irraa hin fudhadha waan nan fayyadne as gubbaa fidee ifin tuffachiisu namaan siif amma suudhan waan kun hundi teessiif. Ol si kaan rabbii sun sodaadhu ta'e warra miidhagu. Ammaas illee itti fayyadaman viidiyoo adda addaa guyyaa biroo gaafa isin haasaa tokko haasofte san fidanii walirratti hidhaniin. Hoblaa saniif kaboochaa walirratti hidhaniif. Isin gara dubbachuu hin dandeessu. Waa garii miidiyaa irraa dhuffachuun gaarii. Wanni beekuu qabdu ati warri miidiyaa kun guutuun ibsaan kun osoo har'a ka'ee du'ee namni tokko gartee namni irraa du'e ganta keenyarraa malee. Follow nama nu godhe irraa wallahi watirlaa hiq jedhee si rifatu hin jiru. Awwaniin argarraa bara. Dhuga. Si galee? Hiq jedhee si wanni jiru hin jiru. Osoo na dhalafaa kee tujjaaree waa argadde akkamitti fidee ni xonqolee maarreedhaan jala qotuu takka geessi jechuudha. Awwaan argarraa miidiyaarraa si gammadanii harka si dha'uun dandan gadda kee cabuu keetti gammadan malee maaliif? Ati kanan beektu. Amma dhugumatti asuun nama kanan beekuu miti. Beekaati. Yoo boo'icha keessa waa argate warri waa argate itti fayyadaman dhugaan siin jaa. Garuu immoo asuu aan boo'icha keessatti illee waa argate hin agarre namni rakkoon ittiin jirre hin jirtu. Ati akkasii wayyootte. Ani wallahi alhamdulillah. Yaa hulleetan du'aa umallee asii godhani wallahi lazim. Ijoolleen Sigale inni mata nama ku amma asuun fi kulle walitti yaan yoo dhugatti irra rakkoo qabu irra dhibdee qabu kulle. يعني الحمد لله ومن جو ومن تراريس خير إن شاء الله. لا دبتهم فين خاسر دبي خاوني والله غرغري وليف دني تمني والله أما سلامة شيخ أنا ما تموتي دقيقة تتممرس عني والله. والله غير ويام ميلا كان الفرود الدبي كانت تلقى أتيرا كل القول ما قالت أما تكميلا لفقا دي فدا شيء بيو لاني أمانتا سيقول لي أنا خليني سلوك كم تخليت أنا نكد لودن ده سمعني وني خاص والله وبالله كريم يبسا والله تكامل خيجك أكنا ما أبصر لي رفيم بيو كانوا الكبيت الرف تكات راجي وركودو كانت هندندو ميلا سلوك مو خلي سلوك بان خلينا نجي خلي بر خلينا نركبه ميلان ركوبة يعني ننكفه فوق الرأي نكفه. هل مكاننا مس هركان كان نتيت مدلقو جرتامر. والله دلقا نياتا فينا دافان دلقو دبيدين دلتي فينا دلقا دلتي مرفين كناف. ما لك دكان. سيقلته؟ هايا. فولا نما دابت شورا هريان تيجمانا تا إيش نانجي شورا شكل فتدة دلقا فولا نما رابلسومون الرجالة دهباتي. إيه والله أما كذا فوجو لسه درباج رتوخنا نبى توفي
Yoo takka maqallee dha'uun fadhu natti dhuftee gargaarsa akkamitti akkam goonaa itti eessertaa Suudi Arabiyaa hagam takka. Hoggan namatti dhaqeef ishiin egaa Suudiirti hagam takka. Nama Suudii jiru akkam jennee gargaara. Biyya namni dalagatee keessaa maarrees hin jiru. Akkas hin jaa namni antara keessaa fuu namni Suudii keessa jirtan wallaahi qabeenya argatan caalaa ka ifiin illee taatu if wallaantanii iskoortaa wayii tokko madditti qopheeffadha haadha. Hedduu rakkoodha. Dhuga. Dubbii tana agartee miti ree? Dubbiin akkasii adeemtu ibsa. Namni hundinuma kaayyataa fe'e. Haaya. Namni nuti osuma kaayyatuuti na kaayyata ilmi namaa. Kulle dhaggeeffadhu mee ati tana ani namni gabaabaa kun akka qaba beektaa waa hedduudhaan pilaana sii baasa. Nama isin namni dheeraa kana jala waan takka gari isin galleetu jira. Humnaanis waa fi danjeeni. Humnaanis amma kalee teetillee guddaate miila keetillee hin goddeeni. Dalagaa onlaayinaa tana eegali. Inshallah. Onlaayinaa waan xalabanii waan wayii geessan kana garte. Kanas feemasaati amma hagana ol wanni ati gaafan baaftu bar. Iqaamaa si barbaachisa. Iqaamaa. Fuullee sanya wanni akkasitti iqaamaa si barbaachisu takka hin jiru wallaahi lazim. Wallaahi kam ibsayyaas gubbatti dubbachuun federaalii sana waraaban Oromoo. Rakkoon qabu yaaduma haasa'u jirra as gubbatti haasa'uun fadhu. No amma maaliifis hin jabeetaa? Ati amma kanumaanuu mana madaamii keessa wallaahi ergamuun qabdu ni gaabar dhalaan teenya akkana taanan hagan takka achi keessa teenyan biizinasa sammuu teetii tokko uumuu danda'u qabda. Yaa ibsaati nambarra isa ibsaati. Nambarra wallaahi kullee teenya sin irraan faddeera. Ati nan beektaa? Nam beekee gizee sin beeka gizee nama dhiixaa gizee immoo nama miicitaa gizee. Annamnummaa waasatti himu ibsa waasatti himu? Waasatti himu? Natti himee. Fuullee ati gartuun fuula biraati. Fuullee lafaa ta biraati adda baafadhu. Warri miidiyaan an beeku yoo warri lafaatillee an beeku an kitaaba cufaa ta'u. Wallaahi fuullee teenyaan si atillee na beeku baattu sirrumatti si beekaa. Nan beektu wallaahi. Talafaatillee sirriitti hin beekaa. Wallaahi nan beektu. Yaataa hin jeeni. Ibsaayyuu as gaafadhu. Ati fira biyya faranjiitiin qabdu. Sandii sakaasan akka beektu hin beeka ganda tokko hirtanii dhaggeeffadhu sitti hima. Mee waa takkan si hima ati amma izni si godhallee. Akkana beektuun si ilaala ammas achi hin qaqqabin kuullee naartii maal hin jiiniiti. Mee amaluma kiyya akkan si fakkaadde shallafa na kaa'e. Amta akkas hin dhoysummas ifis hin goggodhu. Amala kee. بسم الله يا ربي خير انت ست نارو والله ست اللي نارو اوكي نتناري اوكي ولا هي رقا في اجايبات رقا في شركه جرى قيد شان غافر تمني توقفا نتنارين والله ست نارو اكسف فكاتي دبتمله نمبيت يا اكلت فكاتي اما عمل كل خسا توقفان نمن دغيسو Nama dhageessu kun sinjau nama dhaabbadhu nama qabamu jechuudha nama qabamu. Zaffaristu waan tokkoof maqaa hoggan deebisaatti godhu akkamitti jettee naan jedhan gaafa tokkoon arge takka. Lammaffaa nama marzii gosummaa fi gantummaa qabu miti. Lammaffaa. Sadaffaa akka feete. Akka feete si galee sadaffaa akka feete wallaahi dhuguma bara tokkoffaa sadaffaa akka feete maqaan maalin jesi afuraffaa hin sodaatin jedhi afuraffaa
nama akka fadhuuf mataa ofirraa dhabe tokko garte yoone akkasina fakkaatti. Ayyee. Shanaffaa immoo shanaffaa shanaffaan tun akkamitti fassarraa shanaffaa tana? Karuma feete jee. Walaan waan silaalee irraa beekan waan silaalee Akkamsa fakkaata. waan silaalee irraan sitti muu jira malee waan biraan beeku. Ka shanaffaa kuni baalagummaa xiqqoo takka. Taakka. Baalagummaa xiqqoo takka xiqqashoo takka qabda. Fakkeenyaaf baalagummaan tokko gosa qabda akkam. Baalagummaan tun dhukkuba akka feetee sanarraa dhufti. Yaani adda baati baalagummaan tokko gosoota itti qabdi sharmatummaa jira. No. Takkasiisanii miti. Takkasiisanii miti. Baalagummaan tuni namni nama waan sodaatu hin qabne mataan isaa tokko sodaatan hin jaamu sanirraa dhufti si galee tasharmuxummaa sanii miti. Ta'uun sanii miti. Waan sodaatu hin qabdu. Waan sodaatu hin qabdu sanii. Namni tokko waan sodaatu hin qabu taanaan baalage ta'a beekadhu. Ayyee deebisuun maal? Shaneenuu jeemire? Jettee amma wantoota teessee haasofte kanarra deebisan si'a kana. Okay, tokkoffaarraa naa kan. Tokkoffaa maal jettetti? Tokkoffaa maal hin jette? Nama hin dhageessu. Tasuma faallaa kanaati yaa. Ati nama dhageessa? Ifis hin godhu nama si sodaadhu hin dhaggeeffadhu ilmuma namaa tokko sodaadhu hin basan sodaan hin qabne. Jara keenya waan hin jeessan naa barreessaa ishee raffadde. Wanneen hin qabnes fittiin dabalu nama si sodaadhu addunyaa irraa dhuguma. Awwanni ati gartee nama dhageessuu san akkasi fakkaatetti nama sodaatudha tarii. Nama hin dhagaa akkamittiin nama dhagaa ni beektaa? Cubbuun fedhu nama miidhuun fedhu. Fakkeenyaaf haqa malee soba hin jaaladhu soba bira abbaan fedhe dhaabbatu wajjin dhaabbatu xabiyaa tiyya. Haadhati gandagu haadhati gandagu namni natti isaanuu jira. Haadhati gandagu xabiyaa sadin qabu bakka kanarra bakka haqarratti. Malee wantoota silaa haqarratti ijoollee xixiqqishoo nama dhagoon haqarratti sobarratti osoo haati tiyya dhuftee dhaabbadhu itti haadha tiyya nama dhaabbatu miti. Isumata namas ta'uma siinjoo taraa dhuga. Wallaahi haati tiyya nan dandeessu. Sobarratti. Waan. Amma tanarratti ati wanni addunyaan tun guutuun namni hedduun harki irra guddaan tokko sitti ka'u tokko ati sobattee usteetuma kophaa ta'e tokko qabde beektan sammuun tun gujee gara nama ni galte kullee. Amata dhibba takkan qobuu jiraadha. Wahuma dhugaa takkarratti dhuguma taanaan hagarraan ammas osoo ibsaan kun akkanaati yaadnatti himanii nama fudhatu miti. Ijaan arkeeti namana. Akkasitti namanan. Rakkoon tiyya guddoon tana. Ja'anii ilmi namaa sina jibbisiisuu hin danda'an. Xabiyaa san hin qaba. Si agar ijiti jaan si harkee taanaan osoo rabbiin sin gubamu waan kanarraa dhaabbatte jee rabbiin dhagoo haadhati jeen dhagoo sana akkasii fudhatte. Naman dhageessu sani akkasii fudhatanii an akka nama dhageenye san bira dabara kaasuun barbaadu waa hedduu. Talamaffaa waa'ee gosummaan qabdu san keessatti immoo gosateetu deebiftee arrabsite maalirraa wanni sun naa deebise dura gosummaan qabne sanitti deebite. Ayyata gosummaa si finam. Abbaan fardaa karaa biraa laalee fardi karaa biraa laalee jaan ibsaa qiyya. Wallaan abbaa fedhee fi miti gosatiyya namni irra gosummaa jaalatu hin jiru. Gosummaan akka qabdi. Gosatee jechuun si jechuu nin jaaladha. Ammoo jaalalti gosummaa daangaa dabarte gosummaa tijjitanaahu xureessuu hin danda'a. Tokkoffaa sanii sodaa qaba. Dhaggeeffadhu. Lammaffaa gaafan gosaa fi gosaan achiifechi deemee fi gosummaan nama wajjin takka waliin nama diree takka lola gosummaa kana seene dilii takkaa jira ta gosti jira irraan baadhanne ta islaamni irraan baadhanne ta nam tokko nabi maamannaa gartee nabi maammad alayhi salaami dhufee bakka tanatti jidduu tana dhaabma guddummaa naa dhaabbachuu hin dandeenye illaa yoo namni sannaa iznii godhe malee bakka tana sodaadha amantee amanuu baattee cubbuu kana gidduu deemu fudhachuun barbaada. Gosati jennin jaaladha. Likki namni gosa ifii jaalatutti hin jaaladha malee haga ilmi namaa wallolutti hin jaaladhu. Tana lameen gosummaan qabu'an
Gosati jaajee bilaashumatti nama nagaa miidhuu arrabsuu zallamu hin fedhan tana. Okay, tunta amma ta gosummaa sana anu tana ragaa si bee garuu deebitee tun gosuma teetu arrabsitee barbaaka san tun aarsi maleen wanni bitee suni guutuma aarsitee guyyaa tokko. Maaliif arrabsitee siif hin deebisa? Maaliif arrabsitee? Tan gosan teema gilsi yaasoo namoo irraana ciqqaqaba. Hin sodaatin? Haase soo mana waan ta'eef karaa qulqulluu naasunnu. Amma bakka wanni sun dhumtallee kuttee beeke. Dhumtee. Laal gaafa sanis hoo ta dhugat deebinee inumaa waggaa jaha dur wanni sun ka'ee galamte osoo isin hundi quban qabnee beeke. Gaafa ituu kuraa galaan jaaramu bismillaahi wajjin ture. Osoo miidiyaa kanarrattu beekamtiin harkatanii beekan. Atillee miidiyaa irraan dhufne gaafa san taa'ii fayyadamuu dandeessaa feema saamete atilleen. Namni beeku hin jiru arsii keessan jira gaafa san nan beeka na arsii jiru. Nu booda fagoo dhufteeti dhaggeeffadhu. Gaafa san ituu kuraa galaan keessan turan guruppii keessa. An gaafa san maalin jee jibbaan akkana gosa takkaa qaban hin jirtuchi keessa. Ammallee hin jirtu hin beeka. Waan uummanni san kaayyoo isaaniitiin hin beeka waan taateef. Haaya. Garuu gaafa san maa irratti ana keeniif qabe. Gaafa san maa irratti ana keeniif qabe. Hojjetu akkasumaame. An dandeetii waa arrabsuu dandeetii waa xiqqeessuu hin fedhu. Takka hugartee hojiin dandeetiin an qabu aadaa irratti dalaguu wantoota irratti dalagamu qabu kanarratti dandeetii qaba giheen tiyya tanaan jeen qalbee sana achi gaafadhu. Haaya. Jennaaleen tanan daleetu gabbee nama arrabsiinaan jaan guyyaan bada malee nama arrabsuun jeen gosa tiyya xiqqeessee ifilleen xiqqeessuun tal'alaati bakka na erumuun beekwani. Waa arrabsiin tun ni jirti achi keessa kullee amma hin jiru gaabeet amma gaafa kana hin jiru amma gareen sun. Ibsaa keenya an nama sodaadhoo siime. Wallaahi hoon jecha ta'u bakka tana jecha tana gosa tiyya guutuun nan ergine beeka nama naan jee jira malee nam tokkoon naan jee nam lama sadii naan jee ituu guutuun naan hin jenneen nama xureessuun fedhu. Hatta guruuppiin ituudhaa san guutuun gosa namaan tuqinaa warra jeerraa maganfaturraa. Haaya. Abadan kullayyuu achi keessatti bakka sanatti ol baatee miidiyaa irratti dhageetii qabdi waan kana godhuu baatte nu keessaa bahuu qabdidha. Bahuun hin bahadha. Keessaa na baasan isaanis guruppii keessaa anas bee guruppii keessaa. Matuma kiyyaanin dhaabbadhee as gaheenas bakka sanatti jira. Maaliifuu wanta nan deessuudha dalayda malee arraba namaatiif gosa namaa xiqqeessuun gosa tiyya xiqqeessu if xiqqeessuudha. An gosa tiyya takkaa jibbeen beeku. Guyyaa tokko naafaan hin baane. Guyyaa irraa boodaa tiktok eegumnaanin gabbeetu arrabsen. Namni si hadheessee lubbuu tante akka iffannistu ni beektaame gosa ta'e arrabsuu dhiisi. Bakka san ijoollee. Meeqatu geemoo gomoome gosuma isaa san gabbee arrabsa gosa tiyya sisti. Abadan ijoollee itu bakka san bakka nan hin fedhin nageessee na dhaabe malee annama sanii miti. Wallaahi laazim. Okay. Sun sanii san achiin dhiise amma bira hunnaa namni farrabsee. Ifumaa fanni jaa matuma keetti taraaramtu waan ta'eef. Rabsine kaa isaan yoo ta'u baleetti isaanii fudhanii bakka san geessanii na xureessan. Deebi'anii anis isaanii xureessi isaanis akkas na godhan. Goolii kara biraatiin waliin dhoofne jechuudha. Gartee namni kun suuta gaariidha suuta. Suunni gaariidha. Suuta gaarii. Ana mallee nama arrabatti amanuu miti sii galee nama nu. Nama arrabatti anu. Dhallee birullee nama arrabsaa gostaan arrabsaa maarree sanis amanuu hin amanuun. Annami nama arrabsu isnaan ta'uun dhugumatti iyyatti annamaa ogon arrabsu irraan qeeshinaa godha bakka akka inni tasinaan nuti isumaan kanaawu. Gosa namaa tokko gosa iyyalle wallaan gosa iyyan jaalladha gosa namallee tokko hin fedhan wallaahi hin fedhu. Sadaffaadhaa maaliin siin jee ture lammaffaa gosummaan qabdu sadaffaa maal jenne jara keenya barreessaame sadaffaa irraan fanne sammuu nu dhufte bara. Maaloo sadaffaa shanaffaa barbaalagummaan. Sadaffaadhaa maal jenne. Warra komantii kunillee ni raanfatee qalbiin qabuusi. Ati hoo ati waaman siin jee humbeetu. Ati qajettee ni raanfatee maa biyyoota. Akkam kan hin jedhu ban shanaaf tartiib. Aya tokkoffaa akka fedhu nama firaa dhabe. Akkam fedhu firaa hin dhabneen. Annama akkam ni beektaa bakka sanatti. Nama akkasii tokko na fakkaataan jee. No annama akkam fedhu dhabee miti. Naman akka fedhu dhabe osoo hin tahin annama akkam seete kijibuun fedhu waan taateef namoota na beekan na jala hedduu jira waan taateef kijiba firra kaa'uuf tuulummaan fedhu isuma dhugaaniif barbaada qoe. Annaman akka fedhu dhabe osoo hin tahin
nama tarabbitti amanu amma irra guddiyyoo akkasina laala akkasitti fudhachuu dhabuu mala nama qooda rabbii beeku nama boruu isaa beeku nama kalee isaa beeku annama sane namni kalee isaatii fi boruu isaa beeynaan arraa isaa beeynaan abdii qaba ilmi namaa abdiin jiraata annama sirritti abdii qabu kasa ilmi namaa ni dhabani arkata ni cabani fayyane kaa rabbiin addunyaa tan akka bakka takkaa dhaabbattutti hin kaleen. Amma akka feetu argattee jirta jechuudha. La. Anuun arganne anillee hin arganne namummaan akka fedhu akka ofirraa argatee hin jiru bar garuu parsanta qaba. Akkasii miti baabaa kiyya akkas jechuu kiyyaa miti. Nama waan qaburratti rabbi isaa alhamdulillah ijoo nama waan qaburratti amanfatu jechuu kiyyaan. Tasfa nama abdii muree miti. Dubbii itti deebitee jirta laalam. Kuulleen jiruu ishee keessatti namni kun beekadhu yaa rabbi wallaa gattes jetta ka 50 farra jiraami. Ati tasitti jallatte 75 taateti tasii wal qixxaate 25 taatee jechuu fedheeti nama akka dhabee firraa dhabees hin jiru. Bakka tana sirriitti adda baafadha. La akkasii miti nama sanii miti. Ayyee. Nama akka firraa dhabee jechuun nama abdii kutataa nama cabee waan cabe sanatti illee hamileefillee cabee jechuudha. Annama sanii miti. Annama sanii miti asuma. Annama jabaa kufiinsa kana keessatti boruun hin kaabeeku inumaatu ibsaa wallaahi dhaaduun joo malee namnummaan jabaan akka kiyyaa addunyaarra ni jira jee yaaduun. Wallaahi. Jecha kana maal irraan siin jebeeta? Jechi kun amma irra siin jechuu dandeeni laffaatee hojjettee dhugaan manas jalaa diigamne bakka taanaa himu. Dhugaadha. Amma gaati akkamitti tasfaa sun kursiifne ree amma daddila sana dhugootti jaarattee mana godhamtume. Annama abdii fudhatu miti si jabaleessa. Akkamitti? Annama abdii fudhatu miti ree. Jara keenya manni tana dura diigame sun kashiiti moo kan raate kanamte. Mee dhaggeeffadhu wanta akkasii mee ibsaa kiyya. Ayyee. Namni jabaa jechuun kam ni beektaa? Nama jannoo fi abdiin kun nere namni jabaa jechuun kanuma. Akkasii miti nama jabaa jechuun akkasii miti. Annama rakkoo keessa guddate. Haaya. Namni rakkoo keessa guddate. Laala amma jireenya kiyya hafee takkaa kan keessa jiru kanaatu irra jireenya kutee keessarra irra wayyaa waan taateef wanni na ajaa'ibsiisu hin jiru. Wanni na addunyaa irratti rakkin arkin hin jiru waan taateef ayidan qanyam wanni bilicicii nama na dogoggorsiistuu miti. Wanni gurguddoonis na ajaa'ibsiistu xixiqqoo na ajaa'ibsiistu. Wahuma jiru jee namatti amanu.